nama faarsuunii fi waa namaa himuun garagara hin beektaniiti. Nama faarsuunii fi namaa waa himuun garagara. Namaa waa himuun immoo jibballee muti dhuguma. Ta'uu fudhattaa ta'uu baattuu hin didda. Oromoon ammallee baranallee gowwummaa keessa waan jiruuf namni hoo waa jedhe akkuma hunda akkuma ammee itti fudhata sun sirrii muti. Irratti walii gabu ani akka yaadu minimum akka nama tokkootitti akka yaadutti jechuudha. So warri Oromoo taatan hoo waa himnu namicha saniif jibba dhuunfatii mutii kana beekaa. Nama kamillee haa ta'u. Haala amma kana keessa jirru kana keessatti fakkeenyaaf waboo kaafnee namni tokko waan waboo quuqama waboodhaaf qabuuf rakkina waboo keessa jiru akka ummataatitti gargaarsa dhabe ofiif immoo akkaataatti falmatu irratti waa hunda jechuu hin danda'a. Ani nama san waboo jibbeetii mutii jedhee tayyaadha. Jawaari soo kaafne waa'ee jawaari soo kaafne sirma waa tokko lama jechuuf waa'ee jawaar laalchiseeti. Jawaar public figure nama ture. Amma karaa siyaasatiin rabbi ramataa godhuufi qaaman jechuu kiyyaa muti siyaasadhaan karaa siyaasatiin. Waa jedhan jibba jawaarin agarsiisu. Nama du'ee fi muti siyaasaan du'uun hin jira, amantiin du'uun hin jira, qabeenyaan du'uun hin jira, namni haala adda addaatiin du'a. Garuu immoo Jawaar akka gaariitti falmatee amma immoo akkaataa argaa jirrutti akkaataa inni itti deemuuf yaade sun akka harkaa fashala'e akka ofiifuu gaaddisa du'aa jala deemaa jiru qaamanuu lubbuudhaan jechuufi hundi keessanuu argitan. Isinii mee namichattiin duutuun tummee maaliif asirra baate? Jawaar taatu siyaasa akka hojjetamuu qabutti hojjetee yeroo barbaachisaatitti deemee hawaasa isaatiif illee hanga hidhaaba illee waan hedduu hubannoo hedduu kennaa ture. Qabsoon Oromoo maalirra akka jiru ibsaa ture. Rakkoo uummata Oromoo akkamii akka furamuu qabu ibsaa ture. Tun ammoo gaddeemtuun eessaa baatee hadhaan tana afaa ofiitu qajeelchitee ka hin beekne afaan haasa'uu kan dandeenye ka barreeffama qubeetu maal jedhee haala yaaroo barreessite yeroo amboo waa inni siyaasottu ka biraati. Fotoo duuba dardartee tomsaas kallattii jedhu gaddeemtu tani. Maal wanni Jawaarii maal biyya tana keessa maaf isin dhibe? Amma nama kana mee maal jettan? Akka inni haasa'u isaa itti fufiinsaa isinii banaa dhageeffattanii amma Jawaarii mee maaltu Jawaarii waliin gahee waa'ee amma ta'aa jiru kana? Jawaar ammoo wanni qeeqamuuf maal? Yoo ofii kassaran yoo waraanni abaaboo yoo gaara keessatti ofii isaatii wal fixee osoo gaafa inni araaramaa koottaa araaramaa galaa waliin lollu karaa nagaatiin furanna. Nu obboleeyyanii dhiiga tokkochaa sabummaa walitti qabna, oromummaa walitti qabna. Gaaf duraa san diinaa waliin wal loluun hin bareedu nurraa malaan mari'annee wal amansiifnee jenna. Rakkoo keenya yaadaan mariin furanna, manguddummaan furanna jedheen. Haa ta'u ammoo ishii haala sun milkaa'uu dhabeen ta'u jedhan shakkanii gaara seenan lolan. Deebanii waraana ammoo jaalsanyiif jaalmarroo wal fixaa jiran. San bira darbe ammoo wallaggatti ammoo jaalshurrubbee fi maali ka jettan meeqamtu wallaggumatti meeqamtu guyyaa wal fixaa jira. Kisaaraa gam keessa kufaate gam keessa seenee rakkubsichi kun. Kanaafuu gadoo kana gara Jawaariif deeffama. Ofii wajnyaattan ofii gaaraa wal fixaa. Tarii namni kun yookiin deeggaraa shanee jechuu shanee jedhu akka mootummaan jedhu shanee waraana bilisummaa Oromoo abaa'oo maqaa garaagaraatii waamamre dhaabichi. Kanaafuu namni kun yookiin deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee karaa aarii ittiin baatu rakkoo mudate karaa ittiin furatu hafuura baafatu barbaadee miidiyaa irratti yeroo kana asiin baate takka. Lammaffaa ammoo tarii gama saba biraa irraa nama dhalate ka afaan Oromoo beeku ka paanchii ta'e paanchota jira baras keessa namni kun paanchii ta'u paanchii Tigiraa irraa argame paanchii nafxanyaa irraa argame sabaan Amaaraa ta'uu danda'a Tigiree ta'uu danda'a jibbaa ammumaaf facaasamee asirratti Oromoo ammumaaf duddaa citaa isin maaliyyuu maaf arraba Oromoo siseen Oromoo maal Dooktor Abiyyi sadhaan tanatti
yeroo isaa yeroo aangoo harka isaa jirutti hanga ofii beekutti hanga ofii dandeetti hoogganaa jira. Rakkoo jiru ammoo karaa nagaatiin fudhachuudha. Anamuu dhaaba kamillee ta'ee deeggaree gara biyyis gara waraana bilisummaas gara maalis jechuufi miti. Ammoo waan namichattiin tun gabbaatee of keessaa ooftu kanatu xiqqoo na haasofsiisee na dubbise. Malee ani suusii kanneen wajjin marqamuu irraa hajaan qabu kufaatii yeroo meeqaa ta'e kisaaraa meeqaa uummanni Oromoo keessa jiru kana otoo argitan. Afamuuzii qabatanii deemtanii uummanni hin sodaatee taa'aara malee uummanni rakkoo keessanii wallaalle. Qabsoon akkana qabsaama gantoota. Intuun silma gama keessaniin uummanni Oromoo bilisoomuu. Ammayyuu walakkaa pirsentii dhibbaa keessa pirsentii 55 uummanni Oromoo bilisummaa qaba. Haa wal fixu malee. Qara obboleessi kan keellee gaafa wal lolteen kan mana tokko waliin galtu haadhaaf abbaan takka taate iyyuu wal dhabde gaafa wal lolte lolli as nadhanii achi nadhanii hin qabu wal ajjeesu wal miidhuu kufaatii hamaa keessa wal galchuu waan jiraatu. Kanaaf wal dhabdeen ammoo badhaadhinnaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru gama nagaatiin akka furatu uummanni Oromoo uummanni Salaalee uummanni garagaraa Arsii keessatti iddoo garagaraatti hiriira bahee gaafataa ture. Garuu kana gurra uummataa kennuu hin dandeenye. Bilisummaan akkana dhufa. Uummata Oromoo bilisoomsuu miti ufuu bilisoomsaa uummanni kun. Nafsee ofiitu haala of qoqqoodan kana ofiiyyuu nageenyummaan isaaniitu amanamaa dhaabii tana keessatti ofii wal ajjeessan jiran ofii wal fixaan jiran meeqatu jidduu isaaniititti maqaa gantuuf kaadii gantoota jedhanii maqaa wal xureessanii diina walii kennanii maqaa adda addaatiin wal xureessanii wal farrajanii wal ajjeesaa walaaran meeqa dhumeera jidduu keessanii. Kanaaf ati aarii gubata kanaaf as baataa mee waliin haa dhageeffannu waa inni jedhu. Namni tokko tokko fadha isiniin jechuu kiyya. Ani nama as keessa jiruu fi nama waa hubatee waa argee siyaasaa waa'ee ofiitti hidhaatee haasa'u muti. Fakkeenyaaf amma kaleessa waan haasa'e tokkotu ture. Kaleessa waan jedhe tokko waa Eertiraa keessaa bahee iskeel gabbisaa ganama kanamoo galee halkan edhaa oon argu isuma haasa'e. Waanuma ani jedhe san even word by word iskeel gabbisaa Profeesar Iskeel Gabbisaa by the way Tigreenyaa afaan Tigree beeka amma akka dhageetti akaakayyuun isaa Tigraay keessedha. Bara mootummaan 4 kiiloo nama gurguratu san akaakayyuu isaa gurgurateeti markabni jalaa hafnaan akaakayyuun isaa achumatti hafee nama Eertiraati. Tigreenyaan inni haasa'us Tigreenyaa Eertiraati. Boodan dhaga'am ijoolleen achitti naa himu. Waa'ee walii haasofni irratti ganama kana irra deebi'ee yoo haasa'u waa'ee kaleessa duumare inni sani amma miidiyaa guddaa irratti akka bahee namicha haasa'aa jiru dhageenye ganama kanaa eenyu namichi kun ennaa fira keenya sannaan jedhan. Firri immoo kami kan Eertiraa kun jennaan edaa achumatti guddate namni akaakayyuun isaa Pirootestaantii nama ulfina qabu nama guddaa Eertiraa keessa jiraatu naan jedhan. So suuta beektanii jechuudha gara kana rakkinaa muti. Eertiraanis biyya teenya firaa wajjinuun jireen gara bara wayyaanii san wayyaanii wajjin hojjetaa namichi kun afaan Tigree eechumaa gadi fide inneeti itti bu'aa turre. Isiniif galaa namni Oromoo kuriin dhageessanii dubbiin akkatti walitti yaate jechuudhaaf. So Profeesar warri akka namaatittu tuulama lafatu jalaa gurguramee kun lafarraa dhume Profeesar Iskeel Gabbisaa immoo ilaala amma asirratti afaan Oromootu qajeelchee haasa'uun isa rakkisaa ture irraa mul'ata. Hayi akkana uummata Oromoo soogdanii gowwoomsuu hin dandeettu haala kanaan. Ati ergama qabattee baatee ergama guddaa ergamichi ammoo waan sii milkaa'uunatti hin fakkaatu. Akka ati jettu kana ammoo Iskeel Gabbisaa yoo saba biraallee ka ta'u taate maaf hayyoota gurguddaa kanneen maqa xureessiidhaaf deemaarta malee so ta'is inni namni dirqamee Oromoo nuu ta'e Oromoo nuu qabsaa jedhee isa ergatee hin jiru inni fedha ofiitiin saba Oromoo waan ta'eef Oromoo iyyuu waan ta'in Oromoon guddifateetu keessa qaba waan ta'eef Oromummaan Oromoon sirna malee siyaasa malee dhiiga qofamichaa kan ta'inis beekuu qabda. Nama walii galeen Oromoon sabaaf sablammoota gama kibbaa kanas ka jiddu galaas of keessa hammatee wajjin yeroo dheeraa jiraataa tureera waan ta'eef rakkoon qabu. Kanaaf mee haasa'u isaa kana itti fufiinsaan haa dhageeffannu.
usiin kun immoo maaliin amma maal gochuu dhuftee dhageessee usinaan jette ammaasii badi nama kanaa kanaan hin jedha hattuu umaan inni bootti dhiise hattuu umaan inni anyhow nama tokko kanaafan kofla so rakkinaa muti waan inni jedhe sun sirriidha jechuu kiyya dhagaa warri dhageessanis is the same thing dhugaadha wanni biyya keessa jiru wanni inni haasaa ture sun ganama kan so amma Juhaar miila dabree waan inni isin jedhe isinii rakkina biyya keessa jiru Juhaar bishaan qorraa Ameerikaa eegamanii dhaatii bahee booda jechuudha akka nama tokkotti ani namni tokko biyya san keessa taa'ee homaa waa fiduu waan hin dandeenyeef haala sanii ganama ka'ee ummata Amilee ummata Oromoo irratti bishaan qorraa hamma firfisu amma ofiis kredibilii isaa balleessu odoo alatti hafee alaa mormachaa ture akka dursanitti akkuma dur siyaasaa keessatti bobahaa ture sanitti jechuudha bobahaa bobeessaa ture sanitti kun itti bu'aa kun immoo jala siqaa kun harka dhaafi kun itti gama silaa siyaasa sanii achi gahaa jechuudha amma hoo akka saree dugda dhaamteetitti jiraate jechuudha amma Juhaar jechuun ummata diaasporaa jiru irratti bishaan qorraa gannaqee Amilee caccabsee bineensa asiin nu nyaachuuf sareen asiin nu ciniinus biyyi sassaaqame addunyaan garagale jedheetuma boochisee warra sodaattu sodaa caalaa hirkisee biyyatti deebi'ee ofiifuu akka nama tokkotti illee ulfina dhabee jechuudha. Anaaf waan tokko hin jedhee beekaa waan tokko waan hin jedhe sun maayin gaafa inni maneedhaa jiru san an biyyeen jira rakkoo tokko malee namichi beekatidhe Oromoon hunduu hidhamuu isaati irratti warri ibili isaan mormurillee sirrii moti jennee warri haasofne asiis gadi ba'ee odoon ani hidhame ani faayidaa takkallee miidiyaa potential inni ittiin sossa'aa ture san an qabsoo keessa hin jiru nama siyaasatillee moti inni odoon ani hidhame bakka isaa odoon ani jijjiirame inni bahee inni na baasaa inni hidhamuun isaa kun eenyu baasaa kan jedhan Oromoon dhuguma walii himne dura ofirraa kaana Oromoon akka Oromootitti sodaattudha sirumaa the whole the entire community Oromoo kan jedhan kun gaafa inni hidhame san odoo caccabsee gadi bahee qabsoo akka warri Tigraay lolatu kanatti odoo lolatee nama kan achi keessaa baase Juhaar lamaa sadii argannaa akkasii amma garuu Oromoon maal namni tokko ol bahee gaduma jetti waa tokko dhalate akka saree duuda dhaamteetti galti karaa manaatitti ammallee sanuma dhuguma isiniin jedha ammallee Oromoon sanuma hin haasofti malee falmachuudhaaf ummata qophaa'ee moti ummata rakkina hin qabne ummata hiyyummaa hin qabne ummata durooma garuu boof of qopheessa siyaasa addunyaa keessatti waan akkasiin jiru kana booda namni biyya ofiitti lolachuu qaba nanis ta'u Oromoon kan argine amma ga'utti lolataa moti hin jiru waboo akkanumaan dhaadheessina bara by the way ani ila koozin Tigree fi koozin Oromoo tokkichuma Tigreetti rasaasni Tigreedhaan dhaamu kun boru Oromoodhaan dhaamaa kana homaa shakkiin qabu kana eenyutu arguu danda'a heessan nama yaada namni dubbiin galeef namni dubbiin siyaasaa galeef kan hin dhagee Juhaar akkamitti nan galee akka sheekatte akka qeesitte akka kun wanni nageenya biyya sanii nageenyi hin jiru nageenya maaltu jira lolachuu qabda is sodaachisa siruma amma keeziin Oromoo wal nyaataa jira Oromoo kamtu wal nyaataa jira Oromoon sammuu qabne haa dhumtu Oromoon dubbina deemaa jiru kun amma ga'utti hin galiniif dhumuudhaa qabdi sirumaa Oromoon eega roorroo ofirraa namni nama ta'ee roorroo ofirraa hoggachuu dadhabe hoolaa moti qalattee nyaattu harree moti itti fe'attu bulloon garmaamu tolaa amma kan garmaame isaaraa keessa seene bara bulloon illee amma akkanumaan iyyiti jechuudha nagaatti sirbi sunis dolloomee siyaasan garmaam akkamitti garmaamta garmaamuu hin dandeessu akkamitti guluufta hin jiru bakkeen itti guluuftu galee taa'ee sirumaa namatti dhiyaatu hunda balaatti fide jechuudha namni waa yeroodhaan godhuu danda'u hoon godhin in adabata bulmoon garmaamtu tolaa ejjetti garmaamsama kana booda Juhaar gadi bahee homaa wanta akka godhuu hin danda'u because jibka heda
وشاجوه كان بودا صلوتي نتيجة إلى وانتكو درا ويا أيه سر دي ما يكس ما أعرف كسي مماك يسسرك أيه كده أصف تريته قدمت يرتونت بيكم أرا إني أكا قوتا هنا فقدا كيسة تري أنا من قوتا تري لا يو جوار سوتشي كابسو غرغرا كابسو كيرو غنا تري يروني على غرا بيجاغل قوتا تري لا يجنا بديسك أبتيلا هنا فتوتا سري ما شيء بس ولين وني كوني وان قل ما قلنا تنفق ور سبب متى كنيني تيجيشوا أنا متى قود اللي مرباط كندوم مال اللي مرباط قالوا ور بانشين ديك آلانا كنادونين ومتى كنا تك استوان تيف ومتى كنا ونياج سوف يالتي وان تيف أفان وان بيتوف أفان كاي ور التريفتي أفان ور كيس قدتي أرمو كيس قدتي سبقدة كيس قدتي كنا وان بيتوف أكنتي متشيرتي إرجع دوبا لينجيو كورسي دوبا كناني في وري سي أشكرة تعطيه في وجهتوف أكنت دوبا متشيرني إرجع جيتشوا كانت يوم ما تفاعل هذا قالوا هنا فا جود أنقبت توري هنا فا توري جوار جوسن أكبر نتي تكو جما ورانا لولا جد كان فافي ورك أويل لولا جد أتوي في ور بق أوان غرغراتين بط أتوري كنن بيتني ور انكراتوري كنين تو ركو أكن هنا فا أكن جوار الرق أبيش كجوجوتو ور كسيتي جد يادان كنافو حالة كنان وما وني warri hinaaftonii fi warri ergamtoonni xiqqaalaan garagaraa kunniin rakkoo garagaraa uumuuf innaa yaadan kanatti qabsoo Oromoo keessatti summii facaasuudhaaf malee isaan waan uummata Oromootiin yaaddan fakkaatanii fakkeessanii micciiranii dhufanii kanaaf uummanni ammoo kanarraa hubatuu kanarraa beekuu qabdanii irraa of eeggatuu qabdan gantoota afaan Oromoo beekan kakkana ka Oromoo keessa guddate kanneen irraa beekattanii dammaquu qabdan jechuu fedhamee odeessisii meeti qorra dhageeffadha irraa waa maaliif daawwata maal dhageeffatan beektan onna kana micciirraa isaa micciiran hawwii isaan qaban daba isaan uummata Oromoo irra yaadan karaa kanaan keessaa ba'a karaa kanaan hafuurri isaan keessaa ba'e asirra argatta waan ta'eef kanaaf dhageeffatu argatuun fayyada waan ta'eef miidiyaa irra baatee albaatee dhageeffadhaatii waan isin jettu meetiin tallaa. Wayyaanin dhumnaan second target group is Oromo guyyaa tokkoon xaragee fixa waboo amma ittiin dhaarattan tan halkanii guyyaatti xiyyeeffate warri achitti amma lolaa jiru gadi yaa'e kana shanee jedhee maqaasitti mattassee halkanii guyyaa diroonii helikoophteraan namuma tokkotu situma namni hunduu ergamtuudha kana eenyu amma shaabee harka jirti ilaa afaan amaaratiin an katabe eenyu akka ajaju maqaa isinii katabe achi jira Yilmaa Mardaasaa eenyu akka ergamu maqaa isinii katabe achi jira jara keenya iyya dabarsaa dhagaa biyyattiin 4 kiiloo muti namichi kan jiru namichi kuni maraate sirumaa nama maraate biyya gurguree fixe humtuu harkan jiru isu bayyesus sim jechuun isatti ba'isu yeesum jechuutti garagalee namichi siistemaa wanuma hunda harkaa fudhate waan ta'eef Oromoon kanumaafuu wabooni har'a laa xinnaa guddaan karaa Tigraayitti deemaa jiraati halkanii guyyaa har'a eega magaalaa takkaa lama hin qabanne caccabsitee har'a eega addunyaa itti agarsiisuu hin dandeenye waboon boru hoo ta'eefi ummanni Tigraay jilbeeffate kaleecha helikoophiteraaniiti har'a maqaa shaneetiin homaa namuu sanyiin lafarraa duguugama wallagga sassa'aa jiru kanallee inni bee lammaatitti mul'ata by the way ummata wallaggaa hoo fixaa jiru inni lammaa of fuuldura argaa jira namichi jinniin taane ofirraa waan qabeef lammaa ajjeesaa jira wallaggaa aksantii wallaggaa hoo argee akkuma jibbisaa bee akkatti himatu argitaniiti akkatti afaanii baasu ummata wallaggaatitti lammaati ija dura dhufa namichi so kan itti aanoo maqaa shaneetiin hunduma xaragee balleechee jechuudha 2 weeks torban lama yookiin torban sadi irraa fixuudha ummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf maalifi Oromoon egaa amma waboon jabeessini egaa amma waboon jabeettee katamaa lamaa sadii hin qabaatini magaalaa lamaa sadii yookiin egaa gara Finfinneetitti as fulla'uu baate yeroo ammaa kana badiintee du'a saree duutanii beekaa sodaan amma duutan akka muu jilbiiffattee loluu qabda I will tell you jilbiiffattee warrumti qawwee harkaa qabdan kunuu shanii warri isiniin jedhanii maqaa sii yakkan kunuu meerre kan loltan
rasaasa wajjinii fi qawwee wajjin suuraa ka'uudhamoo wanna harkaa qaban san ittiin caccabsanii reetan ittiin fayyadamu. I don't know. Argaan jiru. Guyyuma guyyaadhaan aaraa deema garuu yeroo nama sila caccabsi. Ay who cares? Amma gadadoo akka hunoo dhufannee nama achiifas godhan kana nama rasaasa qabu ta'ee biyya keessa deemu arge Oromoo jettee naata fi nama akkanaa kana. Ganda bilxiginnaa maqaa bilxiginnaatiin ganda keessa yaatee uummata rakkiftu kana guyyaa tokko qabalee lamaa sadiitti itti duultee magaalaa aanaa lamaa sadii keessatti maali footoo ka'uun abooga itti dhiisaa jechuudha. Shurrubbaa warra shurrubbaa tolfatan shurrubbaa maayi odoo tolee haddadhuuti loladhu ji'a lamaa sadi jilbiiffattee akka gaariitti loluu dhiisiti achiifas mimmiliqaa nyaachaa footoo ka'aa suuraa ka'aa siyaasa haasaa afura baafachaa caccabsiitii nyaadhu amma dandeessetti nan istoop hin rafiniitii lolan hookiin dhumuuf jirte bakka akkanumaan dhumu bilaashatte jechuudha qisaasa lubbuu qisaasan baatu waboo warri amma maqaa Oromootiin Tigreetti duulu kuni irraa nafanii hoo hafan warri irraa hafe immoo akkuma jirutti wabootti gadi garagalan gaafa Tigraay surumaa halkanii guyyaa asirratti roobsan saniif ta'a namicha 4 kiiloo biyyattii gurguree fixee biyyattiin daaraa taatee hiidaa hin keer already namichi immoo waan tokko irra laalina kana booda aangoo gallakkise bilxiginnaan akkuma jirtu mana hidhaa galti biyyatti baqattu hin qabdu katum jenosaayidii akka hamaatti amma la addunyaan bee waan jettu wallaalte dhuguma akkuma isaan jedhan kana immoo Raashaa fi Yukureen keessa wanni jiru kanatu dubbii Itoophiyaa tana gadi dhokse kun immoo olbaa manni akka gaariitti dhufaa jira immootani mee Tigraay akkatti mee argaam kanaafan ani Tigraay bira dhaqxee amma Tigraay wajjin as loluun Oromoodhaaf loluun saba biraatiif loluun kuni haqa jiru bara kuni dhugaa jirtu bara mee ija keessana jedha warra Tigraay maaliif akkatti dhuman jecha maali garaagarummaa numinti qoshashantu nas keessan baatu jala deemtee waa waanaa jettu so akkasi Johaaris namni hoo namaa dhaga'uu baate salphina akkanaa keessa seena kana booda inni gaafa Tigraay mo'atame gadi gareetan Oromoo wajjin bulcha kan jedhu sani torban tokko pirezidaantii Oromiyaa ji'a lamaa sadi godheeti uummanni isin jaalanne asii badeedhaan yookiin mana hidhaatti galchee garummoo hin ajjeesanii hordaan maatar kan inni du'isa oduu achuu jiraate akkas jennaan engadda akka nama cubbuutti taasoftanii turtan waan deemaa jiru argaa namuu sarvaayiving godhu biyya san keessatti because mentalitiin namicha eenyummoo namitti tana taate fi muti nama biraatu oduu ta'e 4 kiiloo seennan haala inni seenessaniin akkanuma ta'a Oromoon akka humna hin qabdu argan immoo akka humna hin qabne akka homaan ta'an gad ergisiisee akkatti isin caccabse akkatti xayyaaran isin dhahe namuu takkallee karaa waboo bira hojjechuu hin danda'u takka lolli gara olaanuu kun dhumnaan namni takka dubbachuuf hin danda'u waboodha halkanii guyyaa gandatti seelee jiilcha akka lammata lafaan kaanitti so loladhaa wabootti makamaa waboon immoo jilbiifadhu loli caccabse miidiyaan bakka si argatti gadi bahe humna kee agarsiise footoo namni ajaa'ibni sun eecha dhaqaa eegaa har'a lolini eegaa har'a hirree kan itti fayyadamini eecha dhaqxanii eecha jirtan rafaa jirtan moo maaliif suuraa wajjin kaatan qawwee wajjin dubbiftanii nama dubbisinaa aaran qaba jechuun jechuun ani nama tokko rasaasa takkaan duuta oduu biyya san keessa jiraatte namni bilisoo ta'e akka faayidaa tokko taasaa so Johaar yookiin namu kana booda faayidaa tokko illee hin qabu inni kan godhuu danda'u amma yeroo ammaa kana gadi bahee sarvaayivoo godhuu kan ta'u ta'e yeroo ammaa kana gadi bahee ummata kana haala qindaa'een miliyoona tokko hoo fidne iftaan miliyoona tokko har'a hoo fidne guyyaa ittaanu kana keessatti Tigraay gaafa mo'amte miliyoona 5 walii ga'uu hin dandeenye. Surviving gootu sanu
حقيقة أنا مشتين الباتي في طتان جرت وانتي في اسماء إسرائيل راقبة بسا وأن وجين ترتني في قلتوما ميديا كان مو سبسكرايب لا شير قرا كيسمانو لاكي كان اتروبسا أكا تمساي يوتيوب channel كانان ببدأتي نموت الدورة كجوجيتشو فجأة نجنا ناترو